gaariifu miidiyaa hawaasaa gaafa fayyadamtu. Yaa kanaaf immoo uummata ijoollee akka koo sooshaal miidiyaa irra jiran kan ganaa eegaluu barbaadan yoo jiraataniif dhaamsi an dhaamu keessattuu jechuudha. Nama hedduutu jira jireenya nama dhuunfaa seenii laayivii irra seenii nama dhuunfaa abaluun akkana ta'e kan jedhu siyaasa kan oofu soba biraa kan oofu kuni hunduu abbaa qaba. Fakkeenyaaf ani barataan ture rakkachaan ture wanni ani keessa darbe sun ilmi kee akka keessa darbuun barbaadu obboleessi kee kana duuba jiru akka keessa darbuun barbaadu amma ati har'a isin carraa argattanii barattaniirtu hojii barnootaan argattan hojjettan garuu at the same walumaan kan dhalattan kan hiriyaa kee ta'e kan dhagaa cabsu jira yoon kan yoona biyya barahaa keessa deemee yookiin bofni nyaatee du'e jira kan qurxummii nyaatee jira kan yookiin immoo biyyaallee ba'ee biyya sanatti akka gaarii jiraataan jira kan deemee maallaqa fidee dhufe asitti eega dhufe waan waggaa 10 dalage guyyaa 5tti balleessee jira hin beeku kan immoo kan fide maali barachuu qaba ilmi namaa waan jedhu irraa warri sooshaal miidiyaa namoota karaa poozitiivii qofatti karaa barnootaa nama qarqaaru ittiin of jijjiiru nama yoo jijjiirte jijjiiramte kanatti akka fayyadaman baay'ee waan namatti tolu kaastee kan taasisuudhaan immoo qophii tokko egaa arra guyyaan kanuma sa'aatiin tira sumatuun affeera qophiilee hedduu jalqabarra sii kaasne hedduutu jiru xumurannee isa hojii gara xumuraatti fidachaatii jira waan ta'eef yoo waara nu buusee waara nu buusuun sadiqa kastal gadhiisu jiru gamee waan bareedaa daawwattoota mijuu dilbataa keenyaaf ta'an ati afaan oromoo godinaalee garagaraatiin luqoda godinaalee oromiyaan qabdu garagaraatiin illee amma akkamitti akka qophii keenya affeertee agarreera daangaallee ceetee kan saboota birootiin illee koomedii kan itti jirta mee kan fa'i keessaa amma yoo daangaa akka barbaannetti ceenanu amma warra faranja ottu dalagaa kennatti seentan jedhaa malee gar ingilizanya illee achi baane homaan jennu ammootu hin dhiifna san hin jennu maaliif hirrifata kaa namni amma tu hirrifatta amma yoon ingiliffaase lafa dhooytaati ingiliffi kiyya ulfaatan amma sodaadhe beekta ingiliffa yoo ceene tarii nu weerarin nu jedhee injiras bille if we are talking utali the bahra and they are coming at the weeraring us you see ingiliffa kun ollaa keenya garma ollaa deemna ollaa gaa bakkuma irraa dhufni irraa eegalla malee kamtu duraaniif kamtu boodaaniin wallu rakkoon kan geena donan achi way አሁን ተወልከታቸው አችት ከኦቪኤን የምትተላለፍላቸው ድልበት የተባለ ፕሮግራማችን ነው ፕሮግራማችን እንግዲህ ሁላችሁ እንደተደሰተ ደስተኛ እንድናችሁ ተስፋ እናደርጋለን ሁላችሁም በሰላም በደስታ የሚመጣው አመት በዓል አይደለም እንዴ አንቺ አዲስ አመት በአመት በዓሉ ሁላችሁም ደስ ብላችሁ ተስማምታችሁ ጎረቤት ለጎረቤት ሁላችሁም ተሰብስባችሁ እየበላችሁ እየጠጣችሁ ደስተኛ ናችሁ እንድታሳልፉ እንመኝላችኋለን እናመሰግናችኋለን ታብታብ አድርጉ ደግሞ ታብታብ ለምን ብራጥ ገዝራ ታብታብ አድርጉ አጭዋሪ ጅሩ ወር ጉራጌ ሳናችሁ አገናችሁ አራት ባለ መጣሩ መጣችሁ ደግሞ ግዱ ይሄ ሁሉ ነገር አለን ደግሞ ባህል ልብስ አለኝ ተቃይሽ አይደል የባህል ልብስ ወርሞ ባህል ልብስ ምን ያለኝ ይመጣችሁ ግዱ አመት ባለ ፋፈችክ ብለው በጣም ጥናሽ ያርጋለን አሪፍ አሪፍ ሰዎች ያጋ ይገኛሉ ደግሞ በባህል አረ ፈታ ብላችሁ ሰዓት ጭቃጭቁ ሰዓት ጣሉ ጎረቤት ተሰብስባችሁ ይበላችሁ ፈታ በለው ነው ታቻለን ተባርጎ አረብናታችሁ asumatti garagara kan ammoo warra keenya dandeettii baay'eedha kanatti qabdu omaan jennu dandeettii baay'ee wanti gaariin tokko social media irraa ani argadhe isa kana baay'ee social media irratti iddoo maali seeti social media moolii tokko jira miti moolii keessatti maaltu gurgurama meeshaa garagaraati social media jechuun iddoo ati itti of gurgurtu I'm saying my like potentially kiyan gurgura potentially narra bitama jira minjiru mo follower to himsa image audience ki image kana mo kuma dibba mirkanistinirra sana mo manage gon how to manage is deresine mal dubbi inni ayo ya ega akkuma jalqaba kaasni daawwattoonni keenya guyyaa abbashitti hojjetu bareedaadha kan isaan taasisani karaa argaa gabaabatti 33 immoo yaada isaanii nu biraan gahuuti ni danda'u taansuudhaan qophii keenya gumaata akkamitti nuuf affeertame haala addaa ta'een dandeettii kee kanaa qophiin itti aanu ka gumaata kana waa baay'ee reefuu kalaqameetu dhufa
Meeshaan affeeriyam. Gumaata isinii affeera. Daawwattoota keenya sommoo dhaabbattee nu affeerte moo? Dhaabbattee affeeraaf. Kabajaa isaanii. Kabajaa affeeruun dura immoo ta'u waan isiniin jedha. Xiqqooma isiiti isinitti hin guddisu. Agartanii wannaallee ammoo hojii wahii kan qopheessinee jirrutu jira muuziqaadha. Inni yeroo gabaabaa keessatti viidiyoon isaa xumuramee karaa yuutuubiitiin gadhiifama. Isarraa immoo xiqqoo isii waanuma biraatti isiniin jennee gumaata kenna ol kaan isinii affeerraa jechuudha. Dura osoo kennatti hin dabarin hin jarjaru qama eesu tagala yaa rabbi baasi hajaate namar kana immoo gara biraatti jedhanii sad baaroo keessaayi gumaata affeeruu kiyyaan duratti hojiin kiyya kaniin ani amma qabadhee dhufuun yoo irra isinii buuse illee natti tola. Yeroon turree kan jaalala barii har'a geenye boqa birraa barii bulloo baalee qalloon tana alii gobba qorra dambalinaan galii roobe keessa bilbila raadiyooni meenan deessi nasiqina firoomi qananiitu tanyaattu daa'imaa fooni ni kaagoone wal fuutiteenna yoomi sukkaara naa safaari tajaajila irratti naa dabaali. Ansi yaade jaalalti sun hin beekti bitee siifid gaaf dhufu reedimeedi. Sagalee adda. Bitee siif dhufa gaafan dhufu reedimeedi. Sagaleen keellee adda. Nama ajaa'iba argataa irraa jechuudha. Sirri. Waan cimaa irraa eegna yeroo dhufutti immoo sagalee kanaan immoo wantoota garaagaraa. Kanaaf yuutuub keetiin gadhiifama. Yookiin viizhin intarteementii irratti gadhiifama jechaa jirra. Piroodakshinii isaa xumurameera. Already xumurameera. Kanaallee wal argina. Kanaanis walitti deebiin kennan oolu gaafa san kazaraa kanallee asuma kaayannee ijoolletti kennannee yookiin akka biraatti walitti deebina yookiin akkanumatti walitti deebina takkan shakkina. Amma kan itti aanu qophiin maal jetta? Gumaata xiqqoo qalbiilee qabnu kun umriilee amma deemne waan ati jettullee baay'een guuttan irra naa deebi. Gumaata. Qophii gumaataati. Kan qabnu. Sana dura garuu hedduu si galateeffannaa. Argamtee dandeettii kee akkasumas immoo daawwattootaan illee bashannansiisaa waliin turmaata taasineetu jira nus bashannanneerra. Imraan abbaa shittoo yookaan Imraan hammuurra waa baay'ee akka hubatan keessumattuu dargaggoonni warri miidiyaa hawaasaa kallattii garaagaraatiin fayyadamaa jiran miidiyaa hawaasaa akkamitti akka fayyadamuu qaban nun dubbanne Imraan ofii isaatiiyyuu dubbateera faayidaa irraa argatee argineerra nus bohaarsiiftee waa baay'ee irraa barannee jirra turtiis wajjin taasifneerra hedduu ulfaadhu qophii keenya taanu affeerii asumaan nun immoo bani aadam hundayyuu nagaatti dhaamadha. Hayyee galatama kana qophii kanan affeeroo Somaaleedhaan hin affeera. ወርያ አሁን የተመለከተ ያለ ምጁ ድልበታ ይባላል። ወርያ አሁን ደግሞ ስሙ ምንድነው? ጉማታ ይመለከታል። ወላ አንተ ጥሩ ሰው ነው። እስካሁን ከኛ ጋር ቆይቷል። እኔ ይወዳል፣ እሱ ሁሉ ይወዳል፣ ረሞ ሁሉ ይወዳል። ማሻአላ ነው። ወላ ወርያ ቶታ ኦቢኤን ምጁ ድልበታ ዱ ገለቶማ ሲልጃልና ቴንክ ዩ ገለቶማ ፈያቴ ቴንክ ዩ ገለቶማ daawwattoota keenya qophiin mijuu dilbataatti fufee jira ammas mijuun kennan albaniin adabnu amma beektan ingilizanya illee yoo haasofne afaan kanaan abbaa shittoo is the father of shitto that means when you pass it way the fish shitto and you are ungayu jedha jedha amma kun amma ingilizanya accepti kennan jechuudha inni dandeenya hin haasofne yoo haasofne biyya amma wannaan jedha eegasi garasitti yoo sii deemu xiqqoo manni kun bashannanuu qabaatee qaba manni kun xiqqoo bashannanuu yoo ta'e akkasuma hin deemu jireenyi sooshaal miidiyaa irratti baay'ee yaadadha yuutuubii waggaa cheetoo jiru akka sirriitti gaafa kuma dhibba guunne akkana goona jedheen chaalenjii kan uummataaf dhiyeessee uummanni sinan saalfachiisnee yoo xiqqaate darzana dandeessaa balleessuu dandeenyu yoo amma booda namni faayit kan gochuu qabu qabsaa'uu barnootaa fi hiyyummaa irratti. Deeggarsa garaagaraa gochuu. Hojiirra dhufuu fi kan ati sarchi gootee fiddu tokko miti. Kana yoo siin jedhu sooshaal miidiyaan tokko maal naannoo kanatti dhufa. Fakkeenyaaf warri kiyya baay'inaan Itoophiyaa keessa yoo ta'e namni Itoophiyaa keessa hunda for you page irra dhufa. For you page irra dhufuu fi kan ati sarchi gootee fiddu tokko miti. Kana yoo siin jedhu sooshaal miidiyaan tokko maal barbaada? Consistency. Itti fufiinsa. Fooloo argadhuu dhabi. Inni hojjechuu qabdati. Dadhabuu qabdu. Dadhabuu qabdu. Carraaquun dirqama. Yaa ansii meera viidiyoo 690 wayii keessa namni hundi yookiin kan beeku yoo xiqqaa viidiyoo 100 beeka namni.
Viidiyoo 600 olii akkanumatti hojjechaa. Hojiin Egaa erga baay'ee hojjettee boodammoo fooloorii kuma 100 yeroo geessu wanta gaariidhaafidha kanatti itti fayyadamte. Sooshaal miidiyaa namoonni wantoota garaagaraatiif fayyadamu jennee kaasneera waan ta'eef deeggarsa garaagaraa gochuu babbareedaa gochaa turte. Mee inni kunoo akkamitti dhufe yaadisa? Actually ani kana kanin dhaale korra yoo siin jedhee waan natti fakkaatu. Exaggerate gochuu yookiin waan baay'ee guddisee natti hin fakkaatu. Maaliifi maatiin an keessa guddadhe keessatti abbaan kee nama lolan hin beekanii, ollaan wal himatan hin beekanii, gaarummaa na barsiisan. Even kararra deemna diqqaa ta'e waggaa 5 ta'ee jechuudha. Osoo deemnu ani baala muruu jaaladha kanatti. Natti tola baalli lattuun kun jechuudha. Baala kana akkanatti godhee muru. Ndee gurbaa maal si godhee murtanaa jedhan. Maal godhee baalli? Tajamte jechuun si mure yoo qoree ta'e yoo si qabe ookee ofirraa muri. Maaliif murtaanaa zaatmaa wanni sun keessatti guddate. dhiibbaa guddaa uume jechuudha. Yaa sanirraa kan hafe immoo barnootatti nama. Amma booda namni faayit kan gochuu qabu qabsaa'uu barnootaa fi hiyyummaa irratti. Si galee hiyyummaa fi barnoota wallaalumsa immoo kan balleessuu dandeenyu yoo baratte maallaqas yoo qabaatte yoo baratiin homaa gochuu hin dandeessu. Ittiin boontaa namaan itti tuffattaa waan biraa ittiin goota waan bada badaa ittiin goota. Gara itti of balleessuu illee ittiin of balleessuu dandeessaa. Soomaaliin yaadee yoo danda'ee maqaa kiyyaan namni 2 barate waggaa tokko guutuu an dabtara bita dabtara tokko igi tokko paakii tokko yoo bite sanaan namni yoo barate waggaa guutuu barateera. Waggaa guutuu nama barsiisuun garuu sinaariizi xiqqaa miti. Kanaaf gaafan fooloowara 50 guute maaliin godhe marqa marqisiifadhe. Ijoolleen biyya magaalaa hiriyoota kooti hundinuu tiiktokaroonni maal godhu? Marqa garbuuti. Marqa garbuu kan dhadhaa fi aannaniin itti carreessanii akkuma aadaa isaa akka aadaatti itti guutamee jira viidiyoo kiyyarra. Ijoolleen magaalaa akkam godhu hiriyoota qaban hundinuu hiriyootuma kiyya warra Amaariffaallee hundinuu waliin nan beeka. Maal godhu gaafa fooloowara 100 guutan kuma 250 guutan keekii maqaa isaaniitiin 15k followers thank you jedhanii godhan. Aadaan keenya hoo maali? Keekiin keenya marqa. Kanaaf as keessatti aadaas barsiisa. Lammaffaa gaafa kuma 100 guunne akkana goona jedheen chaalenjii kan uummataaf dhiyeessee uummanni sinan saalfachiisnee yoo xiqqaate darzana 25 fuudheen magaalatti kennuu nan danda'a namatti Finfinneetti. Garuu as keessa sooressoota hedduutu jira. Kan nama kophaa ofiitti 5,000 baasee dabtara bituu danda'u. Garuu magaalota baadiyyaa ollaa keenya jiru dheeraan deemeen. Yoon iyyaafadhu waldaan tola Oromoo jira jedhanii achiin deemee achiin kennee ijoollee 25 barsiisneerra. Har'a maqaa kiyyaan ani godhuu isaa baadhu qarshiin kiyya keessa isaa jiraachuu baatu garuu maqaa kiyyaan waan itti qabanaan godheera. Baay'ee beeksiseera magaalaa namni tokko hin beeku bulchiinsa magaalaa sanallee hin beeku kantiibaallee hin beeku nama tokko hin beeku garuu magaalittiin beekamuu qaba wanni akkanaas irraa qaba waan jedhu irratti hin hojjedha. Harargees Shawaas Wallaggas hin deema suuta suuta waan jira sirraa qabu uummata kiyyaaf hojjechuu barbaada gara positively si galee waan gaariif nama akka qarqaaramuuf nama akka baratuuf kanarratti yoon hojjedhe. Mee suuraan kun kan amma argaatii jirru kun eessattidha maalidha? Yaa suuraan kun kan jidduu jiru hundeessaa isaan kun amma abbaa mashittoo mataa isaaniiti. Mataa isaaniiti. Ijoolleen na duubaan jiran kun immoo ijoollee dabtara nu binnee fi waraqaa ragaas naa kennanii jiru bulchiinsi magaalaa dheeraa ani waan ani eegnetu mudate bakka kanatti manni